saaju ina jajamne kun jaalatanii jibbatan sin jajamne ani iddoo fidanii Asbiratti qoy naan galle qoy Nasreen dhufee jira obsi. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسري أكم نجا فيارا. درتو كم معك؟ في بالبلين ترى برا ما بيزي الأنسان سلكين في عصر. ثلاثة عصري ثلاثة ترى بودو سلام الله في رجرتا. مالت تيبيتا. مهم نسري. جل قبر رواي بچايو دنا كونسر راسي كأديك على ما سدي يجوا روانغرانا مجاتو. أنا فيفتوني ساموني challenge كيا سنار كده رو challenge جو ماما fast delivery ناكن نسان live رو والبر بيتا بيخسن أنا live رو جرو بفتة أنا بيستة أكن جتة ما ميوت كور أنا مون نبرة دي فمولي سافو ميوت كورات غرّة اللي أنا والبر بيتا سينا إيشلي نتيمته وانجروندا نتيمته أكن إن live مرة نتيمته نانغرانا ياته maal barbaadaan maatii maal hojjetta jennaan akkana aadaaf abbaalleen qabu naannoo magaalaa Finfinnee waan kana jiraadha biyya alaa deemuu barbaadennaa yoo laalu ijoolleedha beektaa garaana nyaattee biyya alaa hin deemini biyya keessa osoo ka hojii wayii si uumaniiti hojjettaa jennaan eenan hojjedhaa jette maatsi barbaachisanaaf jennaan aga birri 200 takka osoo argadhee jette jennaan bakka sanatti qarshii 170 guurreef 200 sana keessaa kuma kudhanii mucaa araarsaa jedhamutti dabalaaf jedhee 20 ofii kiyyaatti dabalee fi qarshiin isiituun 200 guuti. Gidduma kana abbaan gadaallee dhufee jennaan viizaa baasee fi anillee Dubaay fidee gadaa keessan qaxaraa jette. Qaxaradhaan jedha nammoo alayyuun deemin biyya keessa hojjedhee maallaqa san guursee malee ala haa deemtuuf miti. Jennaan inni mana nyaataa keessaa bunuma danfisuudha. Uumamaan qaxaradhaan jennaaniin hayyee jennee innillee ammoo yeroo jedhe sanatti viizaan sun xumuramuuf hin dandeenye. sababa karaalee uumama cuccufameef inni xumuruuf hin dandeenye isheellee malaa eegdee dhabdeennaan sima wajjin murteessitanii karaa masii kanarraan xumuruuf jalqabdaniif porososii. Anaaf biiftuun ammoo waliin haasofna natti himtee turte. Anaaf masii waliin beeynu kan wal nu barsiise biiftuudha. Mucayyoo masii jedhamtu kanatu mari'attee naa xumuraa jira ijoollee waliinii. Gaafa saniinillee ka dhufullee taate yookaan mana madaamiin seenaa yookaan na fudhan taate warra gadaallee naa fudhatanii naan jette. Achi isa gaafadheef dhaqee mucattii tana viizaa sana isinillee hin baasneefi xiqqoo ijoolleen biraa baastee fidaarti fudhattaa jennaan eeyyan rakkoon qabu yookaan siin gaan taateen fudhadhaa maadamootuma kafalaa fi waraqaa irraa dalageedhe ofiiyyuu bilbilaallee dubbisiisee hayyee jedhe. Masiillee gaafannaan masiilleen hayyamamtuudha bakka barbaadde haa dalagattuu jette jechuudha. Amma viizaa masiin ammoo namni viizaa isheen irraa baasteef kana viizaa daayirekti namni baasiisee feenuun masiidha. Seegalee. Namni ishee waliin irraan baasteef kun ammoo viizaa ishee qofa osoo hin taane viizaa ijoollee biroollee waliin baasan. Olmoost gara birrii 1700 irra galchiteerti birrii biraatu akkasiin jettu jechaadha. Dhimma hojii viizaa nama biroollee kan waliin baasan kana ijoollee kana dura waliin dalagan san keessaa biiftuun takka malee ishee qofaa miti namni isheen viizaa irraan baasteef. Ijoollee biroollee malaa masii fi namni sun walii galuu dhabanii jennaaniin masii jalaa namni sun dubbatu dhabe bilbila. Biiftuun ammoo dhufaa jira jetti. Tikeetti kan mureef ammoo mucayyoo seenaa jedhamtu kanaadha. Seegalee? Eenyuun beeku? Anneen gadda biiftuun bilbila kiyya gurguradhaa rakkadhe jennaaniin biiftuu gaafa duraallee birrii 1770 sii galee birrii 20 an baada ofiisiinii jedhe kanayyuu wanti sii kaa'eef si jalaa dhumattiif jedhe birrii 30 akkaawuntii sii raggalchee ergeef torbee tokko moo torbee lama dura jechaadha. Seegalee biiftuullee kan ta'e jirti. Ofii kiyyaanii jedhe sana jechaadha. Akkasi bilbila ofiillee gurguratu dhiistee wacii godhattee birrii sana jechaadha. Sana booda biiftuuf namni sun masii fi namni sun waan wal dhabaniif jecha namni sun masii jalaa dubbatuu dide. Amma jaarsummaa nana ergatiin namni kun bilbilli isaa kana dubbisi nuu kadhadhu akkana jalaa dubbatu godhii isa wajjin xumuraa jettee masii. Jennaan hayyee jedhee nama san gaafadheef abdii jedhama. Gaafadhee masiinsi barbaaddi mucayyoo zabdituu jedhamtu maqaa paaspoortii isheetiin kennoo viizaa kana baasanii fi tikeettiin muramee fi giraamatti dhufuu heddu viizaa orjinaala yoo ergameef malee dhufuu hin dandeettu viizaa suuraa kaasanii erganiif suuraa sanii ammoo viizaa kana kan isi tikeettii si murame akka nama bashannanaaf Dubaay dhufuuti si galee
Hindandeettu sirreessisiisii fi yookiin ammoo anarrattuu erga anuu edit godhee viizaa kana tikkeettiin already waan murameef jiruuf hotel bookingii tolchee fi akka dhuftu goona carraa kun akka jalaan dabarree jedhee gaafadheef jaarsummaa. Jennaan namni sun ammoo ani kan waliin dubbadhe masiidha siif kabajaa sii qaba garuu waan jiru masii waliin xumura waan ta'eef miiseejii ishee kan kana dura hin deebisneef jalaa deebisaa garuu masii waliin xumurraa naan jedhe. Nasree keenya. Jennaan sii xumura deeqaa takka qofa. Jennaan hayyee jedheetuma si gaggabaabsaara. Jennaaniin hayyee jedheetumaan amma haga kaleessaa leemasii waliin badaa ganni wali badaa biiftuu waliin haasaa turre naan ergine beeytaa viizaa kana naan ergine osoo viizaa na ergine anuu edit godhee fi sorry hotel booking maama sirreessee fi waan jiru silaa hayyeen jedhaafi ture sii galee. Walumaa galatti waraqaa sanillee hin ergine jarri akkasumatti bulanii har'a amma guyyaa dawwalee nama sanii deemee masii ammoo ilaalu onlaayinii irra hin jirtu nama sanii dawwalee maal inni mucayyoo kana guyyaan gahaa jira mucattiin tun yatiimaadhaaf abbaallee hin qabdu kana dura miidiyaa irratti anatu nama kadhatee gaafa sanuu namni keenya Oromoo waadaa galu hin guutu jedhee ijoollee Dubaay qofarraa guureef waan ajaa'ibaa birrii 170 130 booda galeef waliigala 200 kana kaashii guureef ka waadaa osoo hin taane ka risiitii illee hin jiru jechuudha sii galee gaafa duraatu anatu bifa kanaan gargaarsiseeni. Metiin tun amma viizaan jalaa gubataa jira sa'aatiin darbee jira masiilleen onlaayiniin jirtu akka mahaa goonuu jennaan ani masitti himee jira viizaa mucattii kaansel godhee jira sababa masiidhaan waan garaagaraa irra walii galuu dhabneef sababa dalagaa biroo waliin dalagna kaansel ta'ee jira kanaafiyyuu waan jiru ammasii waliin xumuree jira jedhe jennaan biiftuu deebisee biiftuu suutuma jedha akkasiillee hin rifannee amma viizaa kana qabattee kaansel ta'ee waan jiruuf eerpoortiin seeniin booda rakkoo biraas irraan gahuu danda'ani. Amma booda warra gadaallee masiillee nama biraallee dhiisii an ofii kiyyaa viizaa kiyya birrii kiyyaan sii xumuree si fida deemi gara mana keetii deebi manattillee galtee bakka itti deebitoo hin qabne hiriyoota kee bira deemi birrii kiyya sii galchee ofii kiyyaa si fida kana booda bakka an durumayyuu waan nama Oromoo kenna kana waadaan nama Oromoo hin guutamu ka warri gadaa si fida jedhellee qaama masiin si fidattee si yaaltellee kun hunduu waan faayidaa hin qabne ofii kiyyaa sii xumura sitti hin dhagahamini deemi galee hayyee jennee kanaan walii gallee amma immoo laayivii irra dhuftee kennu isiin qarallee waan si bira dhuftuuf kaboottu argee alaa kulli haalitti yoo si gabaabsu an inshaallah iznii rabbiitiin ofii kiyyaayyuu tikkeettii viizaa isiillee hin xumuraa fi kan nama biroollee dhiisii tasgabbeessiisii atillee waa qabaatte ergii fi anillee ergaa yeroo muraasa viizaan boofi gargaaraa jira garuu maa inni beektaa Nasree keenya galatoomii ani duruma durarraa'u maallaqa guuruutti hin tureef jechuuti. Waan hundaa ofiin fixnee ijoolleen kun faamiliin ni jirti. Osoo gadaan isin dhufiin dura osoo masii kana dubbiin tun osoo hin tariin bakka isin warri gadaa fudhannaan dhiisne malee nuti oguu duraatu eegaluuf hin keef ni beekta. Amma duuba ayyee rakkoo isaan lameen wal dhabanitti viizaan isii kaansel ta'e jechuudha amma. Yaa'e masii fi namni isheen viizaa waliin dalagdu sun waa wal dhabaniif gidduutti kaansel ta'e malee wanti biraa hin jiru. Nasro asirratti mati al tokkicha ni dubbadha dhugaa rabbi biiftuu okay ilmooti yeewwan fakkaan hin boo'in Nasir aniif namni sun waan wal amne hin qabu ani sitti mee gista gadhiifama waliin ni deebistee haasoita biiftuu na jalaa dubbadhu mee lubbuu Humaa yaadi manallee amma manallee amma anaatu siif kireessa jechuu takiin mana biraan bikka deemtu anaa siif godhaa waa hunda amma sii tolcha amma deeqaa kana keessa sii tolcha gisee mana asirraa bee humaa yaadiin biiftugee hin boohin baqa Nasreen illee si waliin jira anis nin jira ijoollee Oromoo hundi si waliin jiranii hin boohin. Amma suuratti maal akka ta'e beektaa biiftuu tokkoffaa masii biiftuu illeen andura jecha gaafuma awwalaatu yeroo tokko masii qoy gaafuma jalqabaatu ammucattii tan akka isin ijoollee taate argee laayivii irratti maaliif biyya Arabaa kana gatii beekuuf hin deemini biyyuma ambaatu hin deemini taa'ii dalagadhu jedhee birrii 200 sana harkaaf harka uummata irraa gurseef sii galee kamsumarraa yoo ayyaada mucattiin tun biyya alaa deemuu keessa hin jiru maaliif ijoollee mucattiin kun akka argitu kana sii galee. Lammaffaa ammoo osoo biyyaayyuu baatee kabaayyuu dalagattaa ta'eetiif haadhaaf abbaan qabdu duniyaa madaf qofii kanayyuu eessa walitti qabatti waa hedduutu jira sii galee kanumaafuu jecha hin deeminiyyuu jedheeti gaafuma birri san gursuufu booda garuu viizaa sii baasna jedhanii ni jennaan yaada dhufu kana ka isheen qabatte jechaadha. Amma haa gabaabsinu waan kana karaa gabaabaa masiilleen hin jirti kinoo karaa gabaabaa viizaa anin baasaa fi hawwii kadhadhee hawwiin arabarraan viizaa haa baastuu fi maqaa arabaatiin akkaataa mucayyoon kun itti dhufuu dandeettu irratti
haala mijeessuun ofii. Waan gara biraa isinlee miidiyaa irra teettee booyuun kana kana jechuullee hiikaa takka hin qabu. kadhadhe viizaa mucaa kanaa naa sirreessi naa Iftu sirreessi. viidiyoo Bo'aa cufa. jirti. Bo'aa jirti jedhee miti anam as gubbaa irratti badiin ani qabu maali Buusimee makii yookiin viidiyoo irratti cufi. Maaliif waraabanii ajandaa godhatu? Naasiroo. Mucaan kun torban tokkoon dura Masi ati badii qabdaa osoo hin taane ati badii qabdaa osoo hin taane namni ati waliin hojjettuu fi namni viizaa ati baasisteen sunii fi si gidduu walii galtee jiru simaaf rabbitu wal beekaami waan irratti wal dhabdan maaliif akka kaansel godhe siifisatu wal beeka anuu gaafadhee naa erge anuu ediit godhaa fi anuu waan jiru hin sirreessaa fi defanti isii kana orjinaaluma isii kana bichaa naa ergaa jennaan waan jiru masii waliin dubbannaa naan jedhe. Kana caalee ammoo dhiibee deemee awwaa jechuun hin danda'u. Maaliif anjaarsummaan ergattan waan ta'eef sii galee. Ammallee taanaan atillee waan dandeettu yaalte hin taaneemi wanta kana maallaqumatti xumura. Karaa gabaabaa maakiillee namni qarqaaru barbaadan gurreellee as jira ramadaanillee as jira. Maallaqumatu fura waan ta'eef mucattii bakka isiin jiraattu godhaa fi an gama kiyyaan ila waan wanta kittiin gama kiyyaan ammaa booda wanta kittiin barnootni guddaan asirraa argadhee jiraate masii. Wama harka ilma namaatiin ta'u kamuu namni fedhe waan akkanaa godhe jedhee waadaa akka galu taate. Qabaa miti isa kan akkasitti dhiisna kan ishee kanaa kaansil ta'ee jennee dhiisnayyuu ani garuu dabarsee Naasir mucaan kun haadhan qabdu namicha kana faana gwaddeenyaadha jettee an miidiyaa irratti baasuu hin barbaadu maallaqa yoo xiqqaate maallaqa Itoophiyaa maallaqa 700 ol irraa qaba. Deemiit itti naa haasa'ii mucattiin kun Kuma 700 maal gochuutti kennite? Maal gochuu biri 700 wali kennite? Lammaffaa viizaa biiftuu baasuuf 700 maaltu wali kennite? Dhimma biraati. waa hunda sitti mee jira. Karraasaa jiru waa'ee viizaa biiftuu waan ta'e waan biraa dhiisa. Nama sagalee hin qabne hedduutu akkana ta'e jechuudha barammame. Bar Naasir dhugaatii yana jalaa rabbiin kakan jechuudha addunyaa kana dhiisee deema malee haqi koos badee mucattiin kunis haqa dhabdee mimmaan ishee buustee jechuudha yoo dandeessan dhugaatii yallee yoo dandeessan biiftuun illee maaliif kaansilii taati ergan ani tikkeettii mureef erga itti ifaajjee maaliif shashaffantanii irra darbuun maa barbaachisa Naasir rakkooti maan dubbanni meegista kanaatu masii hojjaasa masii shashaffanu miti bar mucaa fi ati sababa wal dhabdanitti miti kabiiftuun amma haftee bar akkasii bar. Wanta itti sababa wal dhabdee namicha kana faana wal dhabbii hin qabnu sii galee mucaa kana an fidee ofiiti ilaalle warri maktaba biiroo qabanii makki ofii fidatanii arabatti sanii immoo hin barbaanne an ofiiti ya fidadhee siidaa mana madaamiin argee fi sana galchuu barbaade sii galtee. Simee muhiitti qabaddu am tokkicha makii jala naa kennan dubbaddaa. Biiftuu miitti qabaddu. Dhugaa rabbii shirra simbii suuratti hojjetan baay'ee miira keessa nu galcha. Oi ande muyit argi mee biiftuu muyit godhatiin boodamma nama dubbisu. Yaa masii muhiitti qabaddu laala. Dheengadda gaafa biizaa kana baastanii taphachaa irra nu mana biiftuuti. Biiftuudhaa biizaa baasee dhufee jette. Hayya akkatti baasteef Naasirfaatuu fidaa jennee gaaffisi gaafannee turre. Naasirfaan hin didanii ennaan seenaa nazala jirtii seenaa dhaqiitii lakkoofsa Naasir ani Beerut keessa jira dawwaluufii hin danda'u. Dhaqii dawwaliitii Naasir gaafadhu ennaan kaardii guuttee dawwaltee Naasir jalaa kaasuu dide. Hayya jenneen naggasaan biizaa san naa ergaa ennaan naa erganii dheewutti erge bareeddutti erge jechuudha. Bareedduun biizaan sirriidha garuu hojiin hin argamneefi naan jette. Masii biizaan sirriidha hojiin hin argamneef jennaan mana uffataan argeef jette. Hayya jennee birrii kana ijoollee kana dhabaasnee haadha abbaa keenya hanga gadi galabbatuu kaane ijoollee waan nu godhan argitee jirta masii. Holitti guurree tikkeetti kana kunneef jechuudha. Odoo takka sin dhibbisin. Odoo gaaffii tokko sin gaafatin. Kallee sarree irra deebinee biizaan biiftuu tikkeettiin ishii sirriidhaan ergaa sin hin jennaan irratti hacuuccamtan. Sila maal ta'eef iyyuu rakkoo waan qabdaniif jechuudha. Hararree borurree ilaa dhugaa rabbii dhugaan sin gaafata. Biiftuu immoo hanga hinduutti hojjetan jira har'as borus. Dhugaa rabbii. Amma yaada furmaataa tokko. Ollola qabdu ennaan ollola qabdu tikkiliidha maaliif jettani? Midhaayyoo hamma hin finne. Amma yeroo hunda waan hunda miidiyaa irraa hargufanii yoo fidanillee kayiriin qabu isinii galee karaa gabaabaa biiftuun akka Dubaay dhuftu barbaadaniimi anaa fi maakiin waliin dubbanne ani baasisii hunda kophaa kiyya akka bargochuu hin danda'u. Maakiin na wajjin taatee na qarqaarti taanaan garuu ani nan fidaan. San booda eega fideen booda garuu bakka feete deemtee dalagatu mirga qabdi.
Nam takkatti biiftuu gadi dhiiste taanaan kanaan booda dhugaa rabbii akka obboleettii ishiitti komanna bakka arginee jirra karaa hundaanuu laffaan. Amma bariyaa. Yaa ofitti qabeetii fixee. Amma karaa gabaabaa ila kaleessallee namni qarqaaraa ture maakii mukatti tan amma Lubbuu Nasree jechuun nama yeroo dheeraa uummataaf sagalee